እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታ Alhamdulillah galata rabbii alhamdulillah summa alhamdulillah obboleettii keenya Leeyilaa Nursaboo kan jedhamtu waggaa 14f Saudi Arabiyaa keessatti hidhamtee daa'imni Arabaa akka tasaa ta'e harkatti du'ee jechuudha. Akka itti bayan malee akka itti galan hin beekani. Alhamdulillah nutiin mana Arabaa keessa dalagannee nagayaan jiraannee hanga ammaa jireenya keenya fooyyeffanne wallaahi rabbii keenyatti shukrii. Gizee kuma galchuu nu barbaachisa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Haga har'aa rakkoon takka osoo nu mudatin nagayaan dalagannee nagayaan jiraannee maatii keenya jijjiirree of jijjiirreetiin jiraataa jirra. Alhamdulillah. Mucayyoon tuni waggaa 14 guutuu mana hidhaa keessatti siqaayii makaraa dhandhamteetiin har'a rabbiin galanni haa ga'u galtee ruuhaan tuni gaafa rabbiin baase malee namni ilmi namaa baasuu hin danda'u. Namoota maallaqa guuranii fi nafsa isii oolchan kanallee rabbumatu sababa godhee tumseef. Meeqa kami amma Suudi Arabiyaa kana keessatti fakkeenyaaf yoo fudhanne mee salaamtaa isin gaafadhee gara haasaatti darba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya hunda keessanuu kan alaa kan biyya keessatti egaa guddaa amantii kutaa ganda kan jenne hundi keessanuu kana hordoftan naaf jiraadha ammallee warroonni haga amma maatii naaf taatan galatoomaa kan haaraa dhuftanillee ahlan sahlan wa marhaban YouTube channel kiyya isinitti tole laayikii godhaa koomentii yaada keessan barreessa dhugaa nama dabbartanii viidiyoo kiyya ilaalaa hin jirtanii laayikii godhaa hin jirtanii koomentii barreessaa hin jirtanii reen viidiyoon normaal hojjetaa jira. Kanaafi please viidiyoo kiyya ilaalaa laayikii godhaa koomentii godhaa isinittis toluu baatu viidiyoo itti banaa isinin jedha. Egaa amma gara Leeyilaa Nursabootitti deebi'aa jechuudha. Ruhaan gaafa rabbiin baase malee hin baatu. Arabdoota qabeenya qabayan ka ilmi namaa harkatti du'e osoo isaan birrii miliyoona meeqa gadi naqanii ruhaa nama ilma kiyyaa kana akka na jalaan baafne jedhanii birrii miliyoona meeqa kaffalanii nama meeqatu didee akka namni sun qalamu taasise jechuudha. Akka namni sun ruhaan baasu taasise. Mucayyoo tana rabbumatu ruhaan kan kee hin baatu jedheetiniin musababa godheef. Rabbumatu ilma namaa akka maallaqa guuruuf musababa godheef. Namicha ilmi jalaa du'e daa'imni isii harkatti duute san maallaqa kennaniif mucayyoo tan nafseen isii akka baatu taasisan. Rabbumatu namaan tumsa jechuudha gaafa ruhaan kee hin baatu jedhe. Yoo garuu rabbiin namarra murteesse birrii miliyoona fedhanillee guuran ruhaan nama bayiinsa naftu. Asiin dura mucaa Arabaa hin yaadattanii makiinaas oofuu harkatti du'e namni. Harkatti du'e jennaan warri birrii miliyoona meeqa guure fi abbaan namni jalaa waa ta'e sun didee qalanii jechuudha osoo haadhaaf abbaan laalan ruhaa isaa baasan jechuudha. Kanaafi alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u. Rabbiin shukrii isatti haa jiraatu. Rabbiin mucayyoo tana galchee siqaayii waggaa 14tiin booda makaraa waggaa 14tiin booda maatii isiitiin har'a wal argisiisee guyyaa wiixataa jechuudha. Rabbiin gammachiisee jechuudha. Kalee malee dheengadda galtee rabbiin gammachiisee maatii isiitii walitti ga'ee gammachuu boo'ee namni marti. Nama boojisa wallaa viidiyoon isii. Namni waggaa 13 guutuudha. Waggaa 13 guutuu. Alhamdulillah homaa miti. Bifti isii jijjiirame gaafa biyyaa baatu mucattiin tun akkam jirti? Har'a akkam jirti? Alhamdulillah waan nafseen jiraatu maatii ofiitti nagaan galu kan rabbiin ruhaa isii baase. Haadhaaf abbaan halkanii guyyaa cinqamanii miidiyaa irratti cinqamanii halkanii guyyaa booyanii har'a namni marti isaatu gammachuu booye jechuudha. Himimmaan gammachuu booye. Kaleessa himimmaan gaddaa booyemi. Har'a immoo himimmaan gammachuu booye wallaa. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Hedduu tokko nama bochisa. Namni viidiyoo kana ilaalee hin boonne hin jiru. Namni seenaa mucattii kanaa caqasee hin boonne hin jiru. Hedduu tokko nama bochisa. Hedduu tokko nama dhibbisa. Alhamdulillah wallaa. Alhamdulillah rabbii keenya shukriin isatti haa jiraatu. Tokko dalagatee jireenya of jijjiiree maatii ofii jijjiireetiin gara biyyaa gala. Har'a isiin rabbiin nafsee isii oolche. Silaa akkuma keen isilleen dalagattee of jijjiirtee maatii ofiititti qaata galtee qaata ilmaan godhattee qaata jireenya godhatte har'a sammaraa dhiiftee alhamdulillah kan nafseen isii tu'aaf alhamdulillah
rabbiin guyyaan namaa ga'u malee nafsee namaa hin baasu. Kanaaf rabbii keenya shukrii isatti haa jiraatu. Baga rabbiin maatii isiitii waliin ga'ee baga rabbiin haadhaaf abbaa isii akkasi cinqaban ummata akkanatti cinqamaa ture laayif irratti san hunda baga rabbiin gammachiisee namni marti isaa gammachuu himimmaan boo'ee jechuudha. Namni seenaa mucattii taanaa ilaalee hojii hin boonne hin jiru jechuudha. Wanti biyyi namaa nu goote hisaabni hin beekamu. Wanti biyyi namaa nurratti dalayde hisaabni hin beekamu. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Ammallee rabbiin ummata keenya haa tiisu. Nama hunda isaatu rabbiin carraa isaa haa tolchu. Nagayaan dalagatee nagayaan maatii ofiitti haa galu namu. Rabbiin shukriin isatti haa jiraatu. Wallah summa alhamdulillah alhamdulillah alfi marra summa alhamdulillah. Rabbii kee shukriin sitti haa jiraatu. Hagarraa nu qusattee nu tiisitee akka dalagannee riskii argannu nu taasiste. Riskiidha. Rabbiin nama laaffisee bakka nagaa tokko seenuun riskiidha. Dalagachanii waa argachuun riskiidha. Riskii rabbiin nama jalaa bane malee riskii rabbiin nama cufe namni argatu tokkollee hin jiru osoo halkanii guyyaallee tattaafatee laffa'ee jechuudha. Kanaaf rabbiin nu haa qusatu nu haa tiisu. Alhamdulillah obboleettii keenya kana waggaa 13 guutuu biyya namaa makaraa hidhaat keessattis lafa jalatti hidhamtee waggaa meeqa kana siqaayii hangana jedhamu hoggaan mana hidhaa keessatti waggaa 14 dhiisiti jiini tokkooyyuu siqaayidha. Waggaa kana hunda dhandhamtee arrachirraa haftee maatii ofii itti wal argite maatii ofii wajjin gammachuu aalamni hundi akkasitti gammachuu imimmaan wajji boo'ee jechuudha. Baga rabbiin ruuhii isii baasee ummata miidiyaallee musababaa godhee fi akka gargaaranii ruhaa isii baasan. Ruhaa isii rabbitu baase ilmi namaa immoo musababaa. Nama gargaaruudhaallee rabbumatu nama laaffise. Rabbumatu nama laaffise ka ruhaa namaa oolchee rabbiidha. Rabbii gaditti immoo ummanni garaa namaa laafee rabbiin garaa namaa laaffisee nama gargaarsisee akka ruhaan isii baatee maatii isiititti galtee gammachuun simattu. Boottee miskiina garaa nama nyaatti boottee haadhaaf abbaa miidha dhungatti. Rabbiin jireenya isii haa bareechuu. Fuula isii ijoollummaa isii akkas jiru har'a ammoo akkanatti deebi nama guddaa fakkeesse kanallee rabbi fuula isiillee haa bareechuu. Jireenya isiillee haa bareechuu. Qabeenyallee biyya namaa qofa deemanii miti biyyuma keessatti rabbi itti haa kennu. Bakka isiin hin dalagadhe jettee akkuma kenna of jijjiiraa jireenya kiyya jijjiiraa jettee manaa baate malee kanatu na mudata jettee manaan baane biyya namaa kana hin dhaqan malee akka itti galan hin beekanii waan nama mudatullee hin beekanii jechuudha. Kanaaf rabbiin biyyuma keessatti akka nama biyya arabaa deemee caalatti rabbi jireenya isii haa bareechuu. Rabbiin riskii dhuma hin qabne haa banuu fi nama keenya mara rabbiin isa haa eegu. Biyya namaa kana keessatti musiibaa biyya namaa keessa rabbiin isa haa eegu. Musababii adda addaarra rabbiin haa eegu nama keenya hunda. Carraa isaaniillee rabbi haa tolchu. Rabbiin nu haa eegu. Rabbi keenya immoo galanni isatti haa ga'u. Kan immoo nuti immoo kan dalagataa jirru, kan waa argataa jirru, kan jireenya keenya jijjiiranne, kan maatii keenya jijjiirre ni'maa caalu wallah ni'maa caalu alhamdulillahi. Guyyaa takka dalagaan ala lafan oolle guyyaa takka dalagaan ala hin teenne jechuudha. Alhamdulillah namni dalagatee ji'aan galii argata biyya nama ta'e. Mucayyoon tun immoo garaa nama nyaatti. Waggaa kana hunda hidhaa keessatti dhandhamte jechuudha. Alhamdulillah homaa miti rabbiin duniyaa biyya arabaa deemanii dalagatan tana caala rabbiin bakka haa buusuu fi waanan haadhaaf abbaa isii kaleessa akkasitti halkanii guyyaa miidiyaa irratti booyansan saba isiif cinqamaa ture hunda isaa rabbiin har'a gammachiise himimmaan kaleessa booyaniif san har'a kan gammachuu booyanii jechuudha. Waanan nagaan galuudha. Alhamdulillah yoo jiruun jiraatte namni dalagatee of jijjiiraa biyya keessatti illee haga tokko yoo jireenya sirriitti guddaa sanillee dhabe haga tokko inni ima jiraata. Alhamdulillah baguma rabbiin ruhaa isii baasee nagaan maatii isiitti galche. Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu shukr alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu shukr yaa rabbi ammallee nu qusadhu ammallee nutiis ammallee nagaan biyya keenyatti nu galchi. Biyya namallee yeroo teenne dalagannu nagaan nama taa'ee dalagatee haajaa muraada fiixa guuttatee nagaan gara maatiitti galu rabbi nu haa taasisu. Meeqa kami kabayee ruhaan isaa dhabamte
meeqa kamii ka bahee sammuu isaa dhabe, meeqa kamii ka bahee hospitaalatti dhibamee ciisu, kan namni isa quba hin qabne rabbiin malee. Rabbiin dhibamaa keenya kulli rakkoo haa baasu, hajamaa keenya kulli rabbi haajaa haa baasu. Biyya namaa keessatti rabbiin nama hin rakkisini. Biyyuma ofii keessatti illee waa dhabatu namaa gadi nama godhaa, fayyatu namaa gadi nama godhaa. Yaa rabbi fayyaa duuba dhibeen hin jirre yaa rabbi nuu kenni. Qabeenya duuba dhabdi hin jirre yaa rabbi nuu kenni. Yaa rabbi aafiyaan keenyallee barakaa, humni keenyallee barakaa, jireenyi keenyallee barakaa. Rabbiin mucattii tanallee qabeenya dhuma hin qabne itti kennee haa gammachiisu. Bakka silaa dalagattee waa hedduu godhatteetiin hin galtu. Har'a isilleen akkanatti galte. Rabbiin immoo biyyuma keessatti akka nama ala deemee caalatti rabbi itti haa kennu. Maatii isii wajjin gammachuu dheeraa rabbiin isii haa jiraachisu. Baguma maatii isiitiin wal geette hedduu tokko nama gammachiisa. Waggaa haga kanaa turanii maatii ofii wajjin wal arguun alhamdulillah ni'maadha. Fayyama rabbi isii haa kennu. Fayyaa qabaannan ammas biyya keessatti inuma dalagatti. Alhamdulillah. Garuu seenaan isii hedduu tokko nama bochisa. Jiini tokko waan guddaadha. Waggaa 14 dhiisi. Waggaa 14 biyya namaa kana keessatti siqaayii makaraa waa hedduu dhandhamte. Egaa rabbiin walitti haa qabuuf yaa jamraat isii haa guutu. Akkuma gammachuun nafsa isii rabbi baasee galche kana ammallee gammachuun jireenya isii rabbi sitti haa bal'isu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Baay baay.